Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenyi rabbii tokkichaa bakkuma jirtan marattee zinaa dhaqqabu jecha kutaa tokkoffaa cufaa madarasaa magaalaa Baroodaa isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Ashama waya jolle ara Ashama waya jolle ara Hunoti geisani ebite sanara Bagasi ningae khalikni wa mara Bagasi ningae khalikni wa mara Cufaa madarasaa magaalaa Baroodaa kana irratti imaamni masjiida guddaa magaalaa Baroodaa sheeyni keenya kabajamoof jaalatamoo Sheekh Shu'ayb du'aa taasisaniiti jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nagaan waa godhu. Nagaa Rabbiin waa godhu. Rabbiin keenya kan nagaa nu godhe haa galatu. Rabbiin keenya kan nagaa nu godhe haa galatu. Eega Rabbiiti mootummaan teenya haa galatu. Eega Rabbiiti mootummaan teenya haa galatu. Eega si qoreedha barattoota barsiisota walumaanuu haa galatooma. Barattoota teenya tabarakaa Rabbiin waa godhu. Barsiisota tabarakaa Rabbiin waa godhu. Qoree teenya tabarakaa Rabbiin waa godhu. Biyya teenya tabarakaa Rabbiin waa godhu. Abbootii ilmaan tanaa tabarakaa Rabbiin waa godhu. Ijoollee tana tamfii tabaatu Rabbiin waa godhu. Taaka biyyaatti dorgomtu Rabbiin waa godhu. Ta dorgomtee dabartu Rabbiin waa taa'es. Wal jala Rabbiin waa yaas. Madarasaa kana Rabbiin waa guddis. Bismillaahi Rabbiin waa mul'is. Amiin yaa Rabbi amiin. Amiin yaa Rabbi amiin. Subhaana rabbika. مراد ربنا وعقوت مراد ربنا وعقوت جولي تنجفين ربي عباس جولي عاد عباس عالت ربي عقوت جولي شيخون دجالت ربي عقوت أجل مراد ربنا وعقوت مراد ربنا وعقوت ولا ذلك بيك سبحان ربك Mana marii dhimma Islaamaa aanaa Gooroo guutuu kan ta'an kabajamoo fi jaalatamoon sheeyni keenya Sheekh Ahmad tahan haasawa gabaabaan booda du'aa taasisaniiti jiran. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله خبجمتوتا برتوتا خينيا كسوما برسيسوتا خينيا ويا الرات نسيقودا فالحمد لله رب العالمين أسوان دعوانين الرابانس شرادا كأنتني كأتية إدون تندوتية مقام مريد الإسلام أنا بورو بوتوتين اسم كيسة تركم وراف الحمد لله ججا دعائي دو رواتك كترين رحمت عمر بلند برين قبا اسينيس حواس خينيا حواس مقالا برودا قباب سے ونن سنیدامو ورباد مدرسة برودا مدرسة التوحيد في مدينة برودا خنجام جاذا ديرا بوريتني ديني تكلم سدي فرودوجو الرخطا سدد قاتا مرسى صدف فادا ابسوف قرمات بيوليسا فرطوسات مدرسة خمولتي ويتا خطا أفن برسيسادا توري خطا جهد من برمسا خنرا من برمسا قد برسو توري مدرسة برودا دا إنو ممولا نتور قتين قبو توري جولي مدرسة دا تواتا كمبرا تجي چوتو توري أما مو ایگا خطا ستیتين گيني مدرسة مقالة برودا دا آنا غورو بطوتي متي إثيوبيا خيستي بيكمي الله أكبر خناقنا أبي تينيا تلفا خانيني كورين تينيا صدر كامل لتخان الرانجيني خايو خرورو خايا مسن فوق إيدات تتركان فتولا إجنو جما إسپرينتي وخان شبوانا نمو تالچ سويچو إسيسن حقورا قلتني أكاو تالو دامتشو بربادي في حواس مقالات إنياتي أسمان نانون تينيا زوني شنن أردون شنن زوني برودا جلتي أركمتا
hidhannoo jabduudhaa fi kutannoodhaan lafaa kaanee madrasaa kana jaarmaya isaa jijjiirree barumsa isaatiif jijjiirree sadarkaa isaa sadarkaa kutaa 12 hiisisuudhaaf hidhannoo fi kutannoon tokkoomaan dhiiraa fi dubartaan dargaggoo fi shamarraniin sheekanii fi hayyootaanis kutannee isinii wajjin jirra akka mana marii dhimma islaamaa aanaa gooroo guutuutti kutannoodhaan isin biraan jira waliin haa taanuu isin jechuun barbaadu. Billah ya Rabbi waan yaanne hunda ya Rabbi nuu ta'e. Madrasaa keenya sadarkaa olaanaa irratti yaa Rabbi nuu galmeessi. Nuti ol fuudhannaa jenneen yenne niyyaa teenya tana keessa yaa Rabbi nuu jiraadha. Harka keeti yaa Rabbi harka keenya nu qabi. Khannaa teeti yaa Rabbi wal nu fuudhi. Barsiisota keenya hunda yaa Rabbi sadarkaa isaanii wal fuudhi. Sadarkaa hooggansaatitti ol kaasi. Koree mana barumsaa kanaa fi hawaasa bakka kanatti argame hundaa'u sadarkaa isaanii addunyaa fi akhiratti tokkoffaa nuu godhi. Barataa bakka tana seene hunda sadarkaa tokkoffatti hooggansaa fi barnootaa fi doktorummaadhaanis kan addunyaa irratti deemee biyya tajaajilu Rabbi nu haa taasisu. Yaa Rabbi amiin amiin amiin. An haganaan beekaa beekumsa isaatiin Rabbi itti nu haa guutu. Wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dura bu'aa madarasaa magaalaa Baroodaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Joonii Omar haasawa baga nagayaan dhuftanii taasisaniitu jiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kabajamtoota manguddoota keenya kabajamaa itti gaafatamaa mana marii dhimma islaamaa aanaa gooroo guutuu Sheekh Ahmad Tahaa akkasumas kabajamoo imaama keenya ka masgiida guddaadha Sheekh Shuweebi akkasumatti manguddoota keenyaa fi haawwan maatii barattoota barsiisota keenyaa fi barattoonni keenya baga guyyaa kanaan geessanii isinis maatii barattoota waamicha keenya kabajanii asitti nu argamuu keessaniif galatoomaa ana haa dhufuun isiniin ja'a. Manni barnootaa keenya eegalee fi amma jirtutti hojii maal hojjetee jenne akka moodeelaatti akka godina Harargee Bahaatti aanaan gooroo guutuu kan ittiin maqaa waamamte yeroo jalqabaatiif barattoota nama lama shamarran keessaa kan manni barnootaa tokko illee nu galchin shamarran keessaa dubartoota nama lama mana bultii addaa galchinee jirraa jechuudha. Itti aansuudhaan bara dhaanutti bara 2014 jechuudha barattoota nama sadi mana bultii addaatti isa galchinu keessaa nama 490 wajjin qoramee tokkoffaa bahuudhaan mana bultii addaa Odaa Geeshootti galuudhaan aanaa gooroo guutuu bira dabree godina Harargee Bahaa maqaa hayaasise madrasottoonni magaalaa Boroodaati jechuudha. Barattoonni keenya akkasumatti warra mana bultii addaa jiran keessaa kan gartee dorgomtee tokkoffaa bahuudhaan ammas carraa barnootaa Afgaanistaan jala mana barnootaa Diyaaneet kan jedhamutti carraa kan argatte caaltuu dhaqqabaa kan jedhamtu mana barnootaa kana keessaa baate jechuudha. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hanga ammaatti akka godina keenyaatti barattoota shamarranii akkana keessa jiru jechuudha. Akka godinaatti mana barnoota Abbaa Duulaa Gammadaatiin pirezidaantii keenya Oromiyaa kan duraaniitiin kan hoogganamu keessaa ammallee sadarkaadhaan kan deemu jiru barataa mana barnoota madrasaa Boroodaa irraa kan bahe jechuudha. Gizee lolaalan xixiqqoo fakkaanna malee bu'aan keenya gurguddaadha jechuudha. Allahu Akbar! Barattoonni cicimoon akkanatti as keessaa ba'an kun bu'aa eenyuuti? Bu'aa keessanii jechuudha. Silaa isin duuba jiraachuu baattani, silaa maatiin duuba jiraachuu baatani, abbootii islaam duuba jiraachuu baatte nuti humna hin qabnu jechuudha. Humni jireenya eenyu? Humni jireenya maatii amma asitti nu biratti argamtan kanaa jechuudha. Wanni gartee barattoota maatii keessan muufidaadhaa wanni jedhanuufis kan akka dhageessaniif jechuudha. Manni barnoota madrasaa Boroodaadhaa akka manneen barnoota madrasaalee godina keenyaatiif keenya kun irraa adda wanni adda godhu kafaltii bakka wanni nuti fudhannu jirtu jechuudha. Kafaltii manneen barnoota biraa kafaltii fudhatanii kafaltii barataarraa fudhatanii ji'a fudhatanii waan ji'a fudhatan kan yoo itti xiqqaate maatii yaamaniiti gatiin kun xiqqaatee jira nuutiidha yoo duraan qarshii 500 kafalaniif ta'e kara 600 700 nuti immoo kana hin
hin qabnu jechuudha. Amma gaa nuti akka gartee godina keenyaatti gidee ilaallu manni barnootaa natsaadhaan daa'imman 1,145 kabarsiisuuf madrasaa Borodaa kagartee aanaa guutuu keessatti argamu kana jechaadha. Allahu Akbar! Takbir Allahu Akbar! Barattuu ayyaantuu diinee walaloo afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin waltajjii kana irratti dhiyeessuudhaan waltajjii garaa rooraasaniiti jiran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillaahin jalqabaa dursa dubbii tootii akkam naaf jirtanii uummanni islaamaatii akkam naaf jirtanii uummanni islaamaatii. Asgeenyeeti jirra alhamdulillahi guyyaan irraa kunii guyyaa gammachuuti guyyaan irraa kunii guyyaa gammachuuti. Guyyaa nama arguun namarraa ibsaa dukkan ol'aanummaa siin namarraa ibsaa. Yaa abbaa iftoominaa seenaan keessan dagatamuun baay'ee nama cimaa seenaan keessan dagatamuun baay'ee nama cimaa. Hamilee. Abbaa koo barsiisaa duraanuu barsiisaa abdii hin murinaa ilmaan nuuf barsiisaa abdii hin murinaa ilmaan nuuf barsiisaa. Obsaan tarkaanfadhaa ilmaan nuuf barsiisaa seenaan keessa yoomiyyuu isin boonsaa seenaan keessa yoomillee isin boonsaa. Hamilee. Barsiisaa barumsaa qarayyaa hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsaa abdii muranii hojii keessa boonsaa. Barachuun naaf wayyaa barnoota qoodisee mal ani siin jaaladhaa wallaahi billaahi ani siin jaaladhaa wallaahi billaahi. Jaalalaan siif qabuu jechinaa fi ibsuu jechoota jaalalaa hundaaf tarreessuu waan hin jechuu fedhu hunda haa barreessuu laalaa jaalalaa san tokkoon qabbaleessuu laalaa jaalalaa san tokkoon qabbaleessuu. Rakkallee dhibbannuu sin kutannoo fi jireenya addunyaa bu'aa barii qabdii yeroo tokko olii yeroo tokko badii mudannoon jireenyaa gammachuu fi galbii hundinuu barnootaa abdii hundinuu barnootaa. Fashion your fashion and adding the commodity don't keep up. You are this proud of you I would rather study modern education. What was thy reason? Do if I live my education is like the of life, doctor and the professor and the engineer and the pilot, the other Steve are available from you, oh my teacher. Father of all, oh my teacher, I love you, I have love for you. Words cannot describe me, she has outcomes. So many times is up, so many times is down. Life experience as the joys, and the frost going to drop out, hope I alhamdulillah. My teacher and the student, and the family, general, I love you, goodbye. Allahu Akbar. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan tokkoffaan cufaa madarasaa magaalaa Baroodaa hanga ammaatti isin daawwachiifne kana tureeti. Kutaa lammaffaa bal'ina isaa yoo rabbi jee qabannee hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.